Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Qaanqishoo du'amma nu geessinaa oduu waliinaan guma baas Jaalutii Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fi hooggantoonni kaafaa biroo hidhaa jiran hiikamuun isaanii mirkanaa'e. Ji'a waxabajjii bara 2020 keessa jecha aartist Hacaaluu Hundeessaa booda kan qabaman obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni galmee isaanii keessatti himatan waggaa tokko ol mana hidhaa keessatti mootummaa yeroo ammaa biyya bulchaa jiru paartii Biltsiginnaan dararamaa erga turanii booda amajjii 7 bara 2022 mana hidhaa fi dararaa Qaalitti irraa hiikamuun isaanii beekamee jira. Qeerroo fi qarree mana hidhaa naannoo Qaalittiitti argamuun simannaa godhanii fi gammachuun lafa kan dhiichisan yoo ta'u, kanneen galmee obbo Jawaar jalatti himataman keessaa obbo Dajanee Xaafaa, Shamsaddiin Xaafii, gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa dabalatee eegdonni Jawaar jimaata galgala dursanii kan gadhiifaman Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Boorana dabalatee kanneen hafan immoo halkan naannoo sa'aatii 5 booda mana hidhaatii ba'uun isaanii addeeffameera. Gammachuu kanaa wal qabatee rakkoon akka hin uumamneef namoonni kallattii garaagaraa yaada isaanii ibsachaa kan jiran yoo ta'u, namoonni hafanis akka hiikamaniif uummanni gaaffii dhiyeessaniiru. Karaa biraa immoo hoogganaan paartii Baaldaraas kan ta'e obbo Iskindir Naggaa galgaluma kana hidhaa irraa akka hiikame dubbi himaan paartichaa mirkaneesseera. Hayyuu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa mana keessatti hidhamanii kan jiran dabalatee hooggantoota qondaaltotaa fi miseensota ABO mana hidhaa adda addaa keessatti dararamaa fi hiraarfamaa jiran hanga ammaatti dhimmi isaanii ifatti waan jedhame hin qabu. Gaanoo duun ammaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Horaa bulaa.